Ashamaa harka fuudhee daawwattootaa fi hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtatti isinii haa ta'u jecha har'a waan tokko wanta Jawaar irratti deemaa jiru kana maaltu deemaa jira maaltu ta'aa jira jennee kan irratti mari'annu ta'a jechuudha. Har'a warroonni sooshaal miidiyaa kanarratti waan baay'ee deemsisaa jira, waan baay'ee deemamaa jira. Yaa'u hundi keenya argaa jirra. Wanti immoo qabatamti jiru maal inni qabumsisaa kan jedhu waan tokko irraa dubbanna. Maaliif namoonni hedduun Jawaarin qeeqaa jirtu? Maaliif akkas ta'uu qabu? Osuma ilmi namaayyuu hin dogoggora, namni dogoggorre hin jiru. Jawaar immoo waan akkanaa kana wanta dogoggoru jedheetu kan fudhadhu miti. Baay'ee nama gaariidha. Osuma immoo dogoggoreeyyuu nama deebi'uudha. Kanaaf isin immoo maaliif isa qeeqxu kan jedhu warroota sooshaal miidiyaa kanarratti waan baay'ee adeemsisaa jirtanii dubbiin baay'ee dubbii jabduudha. Yeroo ammaa kanatti Oromoon nagaa fi dubbii barbaadu yeroo kana jechuudha. Nama sabaaf dhaabatu, nama dantaa ofiitiif hin dhaabanne maaliif iddoo kanatti isa madaaltan? Inni nama siyaasa osoo hin beekne, nama dhuunfaa deeggaru, nama callisee waan ta'e nama jala deemu yookaan immoo dubbii yeroo akka malee itti nama kakaastu amma. Kanaaf waa'ee amma dura gisee tokko viidiyoo tokko siniin hojjedheen ture. Warri kaleen Jawaarin jala deemaa ture, warri iskiriimtuu Jawaarin baachaa ture, warri immoo daftara isaa baachaa ture. Amma eenyu akka ta'e isinitti himeen ture. Viidiyoo kiyya amma dura darbe keessa laaltanii arguu hin dandeessu. Kanaaf amma garagartanii yoo qeeqa qofa osoo hin ta'in arraba dhuunfaa ofiitiin iyyuu baatanii namoonni arrabsaa turtanii. Garuu Dooktoritti taanaan baay'ee nama Oromoodhaaf quuqama guddaa qabudha. Garuu haa ta'u dhimmi kaleessa Jawaar irratti karaa feesbuuka isaatiin qeeqee baay'ee uummata Oromoo kanaaf baay'ee quuqama baay'eetti ta'e Oromooti jechuudha. Arrabsoodhaan jechoota wanta hayyootaaf hin marre jechuudha. Wanta Jawaar hin madaalle wanti inni dubbate namoonni hedduun muufatee ture. Namoonni maaliif akka waan san jedhe baay'ee gaafiitti ta'aa jira jechuudha uummata Oromootitti jechuudha. Dooktor Haftee keenya garuu maaliif jennaan nama qeeqinaa miti jechuun namni hinuma qeeqama. Garuu immoo viidiyoo qabatamaa kan ta'e guututti kan qabatamaan kana jettanii beektanii argitaniidha ni kan irratti namni nama qeequ. Garuu isa kana waa'ee keelloo miidiyaa tokko yoo dhaggeeffattanii achirratti intalli keelloo miidiyaa keessa hojjetu baay'ee achirratti intarvii ta'aa ture. Deemtanii dhaggeeffachuu hin dandeessu. Yeroo baay'ee nan hordofa jechuudha. Kanaaf ittanan Haftee tokko baay'ee tokko dhiisuu didee baay'ee inni odoo waa tokko irraa hambisin sagalee keessaa muraatii naa kennaa jennaan sagalee keessoo warri keelloo immoo keessaa muree gadhiiseefi. Kanaaf sagalee wanni qabatamaan immoo kanaaf gaafiif deebii mucayyoo wajjin maqaa ishii waamaa kan intarvii taate namni iccitii kana nama tokko hin hubanne. Garuu viidiyaa keelloo kana sirriitti irra deebi'aatii dhaggeeffadhaa. Wanti hundumtuu isinii galadhee yaada daqiiqaa hedduu keessatti jechuudha. Garuu wanti akkanaa wanti Jawaar irratti duula akkanatti banamu osoo taate keelloo miidiyaan irratti intarvii ta'ee keelloo miidiyaan keessaa bilisa gala jechuudha. Keelloo miidiyaan lamuu miidiyaa isaati irratti hin deebi'u jechuudha. Osoo waan ta'e achirratti kan kaleesse dubbatamu osoo ta'e jechuudha.
kanaaf warroonni akkas jettanii miidiyaa kanarratti nama qeeqxanii dursa sirriitti dhaggeeffadhaamee irra deebi'aati yeroo tokko gisee takka dhaggeeffattanii karaa miidiyaa hin fiigina warroonni akkasitti ilaalaa jirtanii yaada kana sirriitti irra deddeebi'aati dhaggeeffadhaa waan tokko sirriitti addaan baafadhaa hubadhaa malee yaada akkasii waa'ee kanatti hin kenninaa immoo deebi'aati namni immoo Jawaariin qeeqxanillee bilis dhiifama hin jeeqinaa immoo nama hin qeeqinaa miti namni yoo madaallamee maal akka dubbatame laallamee madaallamee yoo achi keessaa dubbiin suni kan hin taane ta'e osuma ta'eyyuu jechuudha osuma Jawaaruyyuu waa dubbate ta'e waa'ee Oromoo jechuudha isin haadhuma tana Jawaarii waan akkasitti dubbate jettanii dhiibbaa uumuu osoo hin ta'in karaa yaadatiin karaa wal gorsuutiin osoo deemame baay'ee gaariidha. Ilmi namaa hin dogoggoru miti ani Jawaariin hin dogoggoru isiniin jechuu kan kooti miti namni kamiyyuu hin dogoggora waan ta'eef garuu immoo isa yaada kaleessaa isa achirratti intervii ta'e sanirratti tokkoyyuu ani wanti tokkoyyuu kan dogoggora qabu jedhee yaadu hin jiru keessa kanaaf sirriitti immoo isiniin hubanne waan ta'eef waanuma uummata Oromootiif ta'uu dubbate malee takkaayyuu wanta uummata Oromoo miidhu kana waan dubbatee miti kanaaf immoo arrabnis hin barbaachisu deebiit immoo qeeqtanis rakkina hin qabu wanti qeeqamu immoo wanta sirrii hin ta'in tokko irratti namni qeeqamee wanti sun itti himamuu qaba malee arrabsuu hin qabu isa obboleessa keenyaa akka abbaa keenyaatti abbaa Oromoo jechuun hin danda'ama mee yoo dhugaa dubbanne amma uummanni Oromoo namni Jawaariin akka uummata Oromootiif dhaabbatu kana namni wallaalee hin jira xiqqeenya irraa ka'ee Jawaariin mee hidhamee kan waggaa 2 mana hidhaa keessa erga lubbuun Haacaaluu darbite mana hidhaa keessa ture eenyuuf jecha waa kan dhuunfaa isaatiif hidhamee isinitti hin fakkaata uummata Oromootiif jecha yoo kanaaf yoo Jawaar immoo waan akkanaa kana osoo abbaan fedhe qeequu dhiisiti waan fedhe odoo jedheeni Jawaar immoo wanta ammas duubatti deebi'uu miti maaliif jennaan ejjennoo ofiitiin deema ofitti amanamummaa qaba waan ta'eef jechuudha kanaaf isinis immoo namni tokko yoo dogoggore wal gorfachuun waanuma jiru osuma dogoggorameeyyuu jechuudha kanaaf isiniin jedha mee garuu yaada keessan immoo isinis waan jettanii hordoftoonni koo yaada keessan koomantii jalatti naa barreessaa wanti isinii gallis yoo jiraate wanta jiru hundumaa ifaan walitti himnee ifaan deemuu baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha kanaaf viidiyoon kiyya irraa asumarratti xumuramaa warroonni immoo viidiyoo kaleessa gadhiise tokko irratti maal taate samarii nagaadhaa naan jettanii xiqqoo ishii nagaadhuma xinnoo sababa na dhukkubee jechan miidiyaa irraa xiqqoo hafee ture torbee jalaan gaanatti fakkaata amma immoo fayyeen jira sirriitti du'aayinaa kadhadhaan isiniin jedha na dhiisee fayyeen ture xiqqoo akka qorraa wayinatti fakkaate amma sababa sanirraa kan ka'e xiqqoo ishii isiniif dhiyaachuun dadhabee kanaaf warroonni immoo karaa dhuunfatiin illee bilbiltanii na gaafachaa turtanii guddaa galatoomaa isiniin jecha baay'ee na jajjabeessaa turtanii amma kunoo isiniif deebi'ee jira yeroo tokko yeroo yaada irratti waan ta'e irratti wal jajjabeessinu wal qoonnu ta'a isiniin jedha hanga immoo viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaa naa ta'a nagaa keessanaaf jiraadha yeroo biraa walitti deebinaan isiniin jedha